Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtetti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Irra deebi'uudhaan barnoota yeroo darbe kutaa lammaffaa isaan qabadhee isiniif dhufe guyyaa irraa. Innis Poppolaayivii bifa kamiitiin seennee maallaqa irraa argachuu akka dandeenyu kutaa tokkoffaa keessatti bal'inaan waliin barannee turre. Haa ta'uuti kutaa tokkoffaa keessatti kan waliin baranne namoota dhiirota qofaafidha jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti dhiirotni haala kamiitiin laayivii seenuu akka danda'anii, leevelii meeqarra akka gahuu danda'anii laayivii seenanidha kan waliin ilaallee turre. Egaa guyyaa har'aa kana ammoo warri dhiiraas shamarra fakkaatanii bifatteeni Poppolaayivii irraa maallaqa argachuu danda'anidha kan inni isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa barnoonni adda addaa YouTube irratti waa'ee dhimma kanaa kan wal qabatu baay'ee deddeemaa jira akkuma beekamu. Haa ta'uuti barnoota kana barsiisuun kun ji'oota 4 dura utuu appilikeeshiniin kun bal'inaan hin beekamin jechuudha. Ofii kootiif yeroo 3 olii maallaqa irraa argadheera. Kanaaf haala kamiitiin itti fayyadamna kan jedhu waliin ilaalla. Egaa kallattiidhumaan erga pileestoorii keessan keessa seentanii pileestoorii keessan keessatti akkas jettanii barreessitu jechuudha. Pileestoorii keessan erga seentanii booda Poppolaayivii jettanii yookiis linkii description boxii jala isiniif ka'a. Achuma jala yoo qabattanii deemtanii argachuu dandeessu jechuudha. Linkii koomentii jalqabaa irra isiniif ka'a. Dhugaa dubbachuudhaaf yuutuubii caalaa wanta na fayyade. Yuutuubii waggaa 3 waggaa 4 ol hojjechaa kanan ture. Garuu laayivii sa'aatii tokko qofaaf seenee faayidaa guddaa kan irraa argadhe isa kanaadha jechuudha. Kallattiidhumaan gara appilikeeshinichaatti isin geessa. Appilikeeshinichi gaafa jalqaba bantanii wantoota tokko tokko isin gaafata. Haa ta'uuti isa jalqabatti deebi'een isinitti agarsiisa jechuudha. Isa kana loogaawut keessaa godhe keessaa ba'uun irra jiraata jechuudha. Isinitti agarsiisuudhaaf. Okay. Gaafa jalqaba dhuftan kun haala kanaan isin gaafata. Haala kanaan gaafa isin gaafatu log in with Google kan jedhu kana lammaffaa irra kan jiru yookaas Facebook keessa seenuu dandeessu. Garuu dagachuu kan hin qabne dhuma kanarratti booksiin tokko jirti. I have read and I agreed kan jettu kanarratti al tokko raayitii erga gootanii booda fakkeenyaaf karaa Googlein seena'anii kana durallee kireet godhadhee waan hin jiruufi kallattiidhumaan na filachiisa jechuudha. Googiloota anas keessaa iimeelota as keessaa qabu na filachiisa. Ani kana ittiin banadhee jiru irratti okay jedhee yoon seene kallattiidhumaan gara Poppootti na fudhata jechuudha. Yoo haaraa taatan garuu ganaa maqaa keessan wantoota adda addaa isin gaafata. Egaa maal gochuu qabdu achirratti meel bakka jedhutti fiimeelii guutuu qabdu jechuudha. Ijoollee shamarranii nama tokko immoo bira qabaachuu qabdu. Galarii bilbila keessanii keessa suura nama sanaallee qabaachuu qabdu jechuudha. Isa booda maal gootu suura kaafattan sanaa fi ashaaraa ijaa fi kan afaan wantoota adda addaa fuularraa ashaaraa waan barbaaduu fi isaan sana akka guutamuuf jecha namni sun yeroodhaaf isin bira jiraachuu qabaa jechuudha. Egaa yoo danda'ame haga guyyaa 2-3 namni sun laayivii yoo isiniif seene gaariidha. Yookaan guyyaa 2tti kooyinii 10,000 poointii 10,000 waan isiniif kennuufi of eeggannoo guddaa isin gaafataa jechuudha. Egaa gaafa seentan jalqaba irratti wanti gochuu qabdan bakka laayivii bakka jettu kana xuxxu garuu kallattiidhaan gara laayiviitti isiniin dabarsu. Laayivii gaafa xuxxanii maal isiniin jedha suura keessanii fi wantoota ashaaraa sana akka xumurtaniif isin gaafataa jechuudha. Isin gaafata. Kanaaf kallattiidhumaan gaafa inni isin gaafatu wanta inni isin gaafatu yoo suura isin gaafata ta'e suura nama qabdanii sana fiddanii irra galchuu qabdu jechuudha. Suura fiddanii irra galchuu qabdu. Suura fakkeenyaaf kun bakka kanaadha. Bakka kana lamaanidha kan inni seeraan gaafatu jechuudha. Inni kan biraa lakkoofsa bilbila keessanii yoo barbaaddan guutuu dandeessu. Yoo guuttan immoo filatamaadha. Erga suura keessa irra galchitanii booda suura sana kan fakkaatu namni shamarra yookaas dubarri isin bira jirtu sun fuula ishee daqiiqaa tokkoof wanta artifishaal akka hin taaneef yookaas nama akka ta'e adda baafachuudhaaf jechuudha.
yeroo muraasaa fi akka achirraa ashaangulliitiin jettu sanatti gochuu qabdu jechuudha. Isa booda kallattiidhumaan isin dabarsaa jechuudha gara laayiviitti. Sa'aatii sanaa jalqabdanii laayivii seenuu dandeessu jechuudha. Laayivii gaafa seentan sa'aatii tokkoof laayivii noormaalii irra turuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf seenaan isinitti agarsiisa. Amma laayivii noormaaliin isa kanaa jechuudha. Haala kanaatiin laayivii bakka jettu kanaan tuqee kanaaf isa kana keessaa ni baana. Inni lammaffaan paartiidha. Paartiin immoo akkuma beekamu namoota paartii bananii jiran fakkeenyaaf tokkorra seenee isinitti agarsiisa. Akkuma beekamu kunoo bakki kun bakki kuni orra bakka diddiimaa teessoo diimaa kana dhaqee taa'uun qabaa jechuudha. Taa'uun qaba bakka teessoo diimaa. Gasti isaanii qollofanii waan jiraniif tole jedheen aseensisaan jiru. Bakka tokkotti milkaa'uu hin danda'a. Yeroo baay'ee namoota ejensii jalatti galmaa'an qofaadha kan teessootti ol baasanii. Isa kanaaf jecha ammallee kunillee cufamaadha waan ta'eef ammallee nama qorra deemee kan biraan yaala. Kan biraan yaalee isitti agarsiisa. Aku ጨምርልኝ ነበር ያረግን ያለንበት ደቂቃ 75 kana dura irra taa'een ture. አወዲ በኩልስ ያለችው ታዲያስ yeroo turte yeroo 200 waan laatuu fi sa'aatii ana gammaatti sa'aatii tokko qofa irra ture dhibba tokko fudhadha baay'inaan laayivii hin seenu. Egaa isa booda amma jala kanatti wantoonni argamaa jirtu kun fakkeenyaaf gaafa barreeffamni kun dhuftu ariifattanii asirratti yoo barbaadan hundumaaf asirraa itti gootanii gaambolii taphachuu dandeessu jechuudha. Inni immoo isiniif deebisa. Darbee darbee isin jala fudhachuu danda'a jechuudha. Egaa haala kanaatiin kan baay'ifattanii egaa sa'aatii kana kun amma fakkeenyaaf ani poointii 46 qaba. 100 gaafa guutu kallattiidhaan baafachuu danda'a jechuudha. Baafachuudhaafis immoo salphaadha. Yoo barbaadan namootatti gurgurachuu dandeessu onlaayinii marraanii. Yoo baafachuu barbaadan garuu kallattiidhumaan kun bakka kana dhuftanii withdraw kan jettu kana keessa al tokkoof xuxxuu isa booda kun kana dura namoota itti gurguraa turedha. Liinkiin kun as kan jiru. Yoo ofii keessanii fi akkaawuntii baayinaansii qabaattan kan biraan akkaawuntoota kanneen akka wantoota baay'eedha kan inni barbaadu as jala xuquudhaan kallattiidhaan keessaa baafachuu dandeessu jechuudha. Garuu irra guddeessatti immoo asiin baafachuu caalaatu gurgurattanii gatii bareedaa isiniif baasa jedhee yaada. Sababiin isaa baankiin yoo asirraan kan baafattan ta'e akka birrii biyya keenyaatti sharafeeti kan inni isiniif galchu.
Garuu online yoo gurgurattan herrega gabaa gurraachaatiin gurgurattu yookaas karaa sharafa bareedaadhaan kan isin gurgurachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hojii kana hojjedhaan isiniin jedha. Liinkii isaa akkuma jalqaba isiniin jedhee ture isiniif kaa'een jira koomentii jala. Achi jala dhaquudhaan buufadhaan isiniin jedha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun dagatina.